يا ربي منوف خني أبولي سجاري دقا جعل لا خولي إفقمنوه والجيب بني مودرا خلدان بهاني يا ربي منوف خني أبولي سجاري دقا جعل لا خولي إفقمنوه والجيب بني مودرا خلدان بهاني ربي يجعل جالنا يا إخواني أكا صحاب تدراني أقبل ما فكيساني والردابة برقى دي رحماني جلا نوها قدويني يا ربي ميوف خلي أقبلي سكري دقا جعلنا خولي إفقمنوه والجيب بني مودرا خلدان بهاني سبك السني إيس إنيورا أرقمي كنجدو سلسلاسا بردا في رما اتنا كتفوفتنو جرن في كينيا والرئيبالودا يعني فرا وفي برود أف وان كان بردا جري كان أجاج رسول ربي صلى الله عليه وسلم إسانمتو ور مشركا أولو الأددات أوفني مقاساني تريسو يالاني صحابوتا كيسا ورّي شعري دندأو لفني واي سبا كيسا نمي بلنا نتما جدنين ديبي فنافينان اذهبوا إلى أبو بكر فإنه أعلم الناس بأنصاب القريش أبو بكرين برديما إساتو واي سبا قريش سرت بك إذا دقاقا فتلا جدن أبو بكر الصديق وانكر سرت بك أعلم الناس نما كيسا الرجال نما بك أيوتي رسول إسا بردقا بردا لجدن ويسن بلا لفنين إنوانو يسرى بردا جدن ياكي كات كنن إديكا متبلا لفتمي غا جنة يولال أسرتس واني بلا لفتمي هنجرو ججو garuu maaltu balaaleffatamaa ragaa dubbiin kun diin islaamaa keessatti bakka balaaleffatamu yoo qabaate maal isaatu balaaleffatame kanas sirriitti baruu qabna tokkoffaa nama wayii saba wayii haala adda addaatiin namni ilmaan namaa wal qixaa miti jedhanii laaluun diin al-islaam keessatti dhowwamaadha جل مراني الناس كأسنان المشط يدد علمنا ما أكا الكان مشطي وكان فاك تي والقطع على كناني جدني كان لا فضل للعربي على الأعجمي نمي عربتي ور عربة هنتان الرهنجالو ور أديتي قراتش ورته هنجالو علمنا ما هندينو والقطع جدني والقطع ما كان توك والكتما نما أمنوا لدبو لما فا نموي يوكان سبوي وان نجيبون وامو كان دوام مال جران حديث برارت أمتكو كيست واني أفر كان جاهلياتي أمتكو كيسا همبدو جران أتوما بلا لفتنو غرو هنتك آتمالي همبدو جران ميكاني ممجر tokko maali sabaan wal dorgomu balaaleffata maala garuu hawaasa keessatti badee hin badu nutu caalaa jedhanii of mul'isuudha yaalii gochuu lammaffaa maqaa hin taane walitti baasuu maqaa tokko hin jaallanne saba guutuu miti nama tokkollee maqaan hin barbaanneen waamuun islaamummaa keessatti dhowwameera ghiibaa keessa seena tokkotu maal jedhe wannan waamu kun yoo nama sanarra jiraate oo jedhe gaafannaan otuma namicha sanarra jiraate maqaa namichi hin jaallanneen waan namichi hin jaallanneen waamuuni dhowwaadha ghiibaa keessa seenaa yoommoo hin jiraanne buhtaana waanuma hin jiraanne umte yoo jiraate namichi yoo hin jaallanne inni dhowwamaadha otuu hin jiraatin immoo yoo itti waamte inni immoo dhara
uumanii itti maqaa namaa balleessanu kun lammanuu dhowwamaadhaan. Gara biraatiin immoo haala adda addaa keessatti nutu caalaa waan jedhamu nama keessa seenee jira. Akkamitti caaltu jedhamee yoo gaafatame nu warra jagnaa, warra seenaa qabu, warra akkana taane. Bareeda seenaa qabaachuun gaariidha. Jagna qabaachuunis gaariidha. Garuu akkamitti caaltanii Rabbiin birattoo kan caalu nama Rabbiin taqwaa qabu, nama Rabbiin sodaatu jedhamara. Haay nu Rabbiin biratti miti nama biratti caallaa jedhame. Kan Rabbiin mageenyerra nu nama biratti caallaa jedhame. Amma nama birattis akka dhuunfaatti caali malee namni tokko fakkeenyaaf jagna jennee kan himannu yookiin kaafira ta'uu danda'a. Yookiin nama jahannama seene ta'uu danda'a. Saba keenya jennee garee keenya jennee jala seennee kan deemaarru yookiin nama zinaa dalagu ta'uu danda'a. Garuu waan tokkoon saba kanaa walii ta'uu danda'a. Yookaan immoo namumti salaatan salaanne namni Rabbii wallale tokko saba isaa keessatti nama seenaa dalagallee nu akkanaa jedhee ittiin boonuu barbaada. Ati waan ofii wajjatti itti boonii dandeenyaan. Maaliif Rabbiin biratti sabaan wanni jannata seenamu hin jiru. Dhuunfaadhaan waan maqaa kee ol kaasu dalagde moo hin dalagne, waan si milkeessu dalagde moo hin dalagne malee nu akkana jennee wajjannee maqaa namaatiin deemuun sirrii miti. Kan alaa kulli haal dhugaadha Rabbiin biratti namni taqwaadhaan caala. Nama biratti kan maallaqa qabuuf kan hin qabne wal qixaa miti. Kan qabu caala. Kan nama barate hedduu qabuuf kan hin qabanne wal qixaa miti. Kan baratetu caala. Haa ta'u malee namuma ta'uu keenyaan yookaan Oromoo ta'uudhaan yookaan Araba ta'uudhaan yookiin kana ta'uudhaan nuti caala jennaan kun islaamummaa keessatti ifaan ifa balaaleffatamaa kan jiru kana. Gara biraatiin ammas shubhaan nama keessatti inuma jiru. Waan kana namni tokko da'awaa gochuudhaaf yookaan wal barsiisuudhaaf dirqama afaan kanaan dubbadhaa wanni jedhame nurra hin jiru. Afaan ittiin wal qunnamuudhaaf dhufe. Dandeenyaan afaan meeshaa walii gallu. Hin dhalata, hin bada, hin uumamaa haala kanaan deema. Gaafa dura afaan tokko ture Adam kan dubbatu har'a 1700 galeera. Natural. Boorimmoo kana keessaa walakkaan badee kan biraatti kan. Jijjiiraadhuma deemama. Saba hedduu badee saba afaan hedduu badee kan biraa bakka bu'e. Waan kana afaan ofii barachuun afaan ofiitiin barachuun diinal islaam waan nama dhowwu hin qabu. Al tokko tokko musliimoota hedduutti da'awaa goonu afaan kanaan haa goonu afaan sanaan haa goonu irratti wallaliinsi ka'e jamaan bakka lamatti qoodama. Afaan babal'isuu warri barbaadu maqaa islaamaatiin hin dhufin gara biraatiin deemee afaanuma ofiin babal'ifadha jedhee haa hojjetu. Islaama keessatti kaayyoon keenya namni jannata haa seenuudha malee afaan kanan caalsisa jennaan waa islaamaatii miti sun. Akka sabaatti akka afaanitti itti deemuu danda'ama. Dhowwaas miti. Afaan keenyan guddifadha jechuudha. Haa ta'u malee namoonni wal hubatanii nama tokkoon afaan inni hubatuun da'awaa godhee fi namicha sana diinii irratti cimsee jannata waliin seenuu anaa irra caalaa bu'aa qaba. Afaan koo dubbatee dhiise ajandaa miti anaaf. Maa Zulqarneen seenaa Zulqarneen Quraana keessa jira. Laala dhagaa jirtu. Zulqarneen ummata wayii qunnamee afaan isaa hin beekanu akkamitti walii hagalan. Tafsiira irratti maal jedha Dr. Abdullah nu himuu dandeessu. Akka warri mufassiraa jedhutti afaan wal hubachuu dadhabamee afaan tokko walii hubachuun dhabamee afaan 72 hiikame. Tokko tokkoo fiike, tokko tokkoo fiike, tokko tokkoo fiike 72 farratti walii galan. Amma afaan tokkoon tafsiirri godhamee walii galuu irratti otuma kaayyoon dhugaa diiniidhaaf ta'e silaa wallallu ture. Afaan kanaanis baratamu sanaanis baratamu dhume dubbiin. Kaayyoon keenya nama diinii barsiisanii jannata naquudha malee afaan kanaan sanaan jennee walitti ka'uun kaayyoo keenyaa miti. Hamma 72 hiikanii walii galuun akkana rakkisu bira turan amma habicatu haa guddatu walii galla. Laa ilaaha illallah obbolummaan walitti nu fidu ta'ee deemuu irratti rakkinni akkamitti argama.
gara biraatiin immoo namoonni tokko tokko dhufanii argitanii namni barbaadu amantaa isaa hin jijjiirrataa, barbaadu biyya hin jijjiirrataa, saba garuu jijjiirrachuu hin danda'u jedha. Kanaafuu sabatu dursaa jedhan. Mee halaallu kanas rakkina hin qabu. Amma dhugaadha namni Itoophiyaatti dhalate tokko ammaan boodaan lammii Siwiidin Itoophiyaa irraa hajaan qabu jedhee paaspoortii jijjiirrachuu danda'a. Miti uummanni Eertiraa bara 83 dura ummata Itoophiyaa jedhanii waa Itoophummaa otuma faarsanuu otuma lalisanu Eertiraan irraa muramtee biyya biraa taate. Har'a ijoolleen mana barumsaa jira Eertiraa malee waa Itoophiyaa quban qabdu. Itoophiyaa kan jedhaa turte har'a Eertiraa jedharti. Hiikkaan biyyaa jijjiirame, ji'oogiraafiin jijjiirame kan biraa ta'e biyyis jijjiiramuu danda'a. Akkasumas immoo namni tokko akkuma jarri jedhan afaan isaa jijjiiruu danda'a, diini isaa jijjiiruu danda'a. Har'a muslima ture warra kiristaana ta'e waaqeffataa ture hin danda'amu. Garuu wanni guddaan asirratti dagatame Rabbiin ilma namaa kaayyoodhaaf lafa kanarratti fide. An diinii jijjiirradhee dhiise kaayyoon Rabbiin ittiin na uume sanarratti madaalamuun koo waan ooluu miti bor. Yoon kaayyoo sanarratti argame wajjadhee milkaa'ee jannatan seena. Yoon sanarratti dogoggore an bilisummaa qabaa amantaa koo jijjiira jedhe waanan yaadeef qunnamtiin anaaf Rabbii jiru hedduu hin cinne. Rabbiin kana hunda hojjechuu danda'u barbaannaan jahannama naquu danda'a. Anatu harratti bilisummaan qaba jedhee natti fakkaate malee dubbiin hin muramne. Gara biraatiin yoo ilaalle akkuma jenne wanni sabaa hundinuu lafarra hamma jiru irratti jirti malee yoo malqiyaamaa achi hin ceetu, qabrii illee hin ceetu. Yoo malqiyaamaa achi dhiisa, qabrii keessa illee nu duukan seentu. Kan nu duuka seenu dhugaadha. Dhugaan nu akka muslimaatti haqaaf dhugaa duukaa dhaabbachuun dirqama keenya. Amma rakkinni guddaan ummata addunyaa irratti argama maaluun zulmii balaaleffachuu dhabuun waa hedduu balleessaa jira. Namni tokko muslima haa ta'u, kiristaana haa ta'u, waaqeffataa haa ta'u, oromoo haa ta'u, araba haa ta'u, amaara haa ta'u, zollamamnaan bira dhaabbachuun dirqama keenya. Abbaa barbaade maan ta'in. Maal jedha Rasuul sallallahu alaihi wasallam? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Ijaan arguutu waajiba godhe. Isin keessa waan yakka dalagamu badii dalagamu namni arge tokko harka isaatiin hajijjiiruu jedhan. Yoo harkaan jijjiiruu dadhabe fabilisaanihi arraba isaatiin gorsee hajijjiiruu jedhan. Yoo kanas dadhabe qalbii isaatti hajibbuu jedhan. Amma kana keessatti namni tokko ummanni koo miidhame jedhee muslimni miidhame jedhee itti dhagahama. Amarri yookaan Oromoon yookaan Silteen yookaan Guraageen saba isaarraa namni buqqaanaan itti dhagahama. Namni miidhamnaan itti dhagahama. Namni zulmiin itti dalagamnaan itti dhagahama. Maaf sitti dhagahame jechuun sirrii miti. Kan gaafatamuu qabu maaf namni kun ala zollamame aartee utuu hin ta'in ati maa biran dhaabbanni inni ana gaafatartuudha kan gaaffii ta'uu qabu. Maaliif diinal islaam biratti namni tokko amantaan isaa maali jennee haqa murteessinuuf. Haqa isaa taanaan haqa isaati amantaan kan barbaade haa ta'u sabni isaa kan barbaade haa ta'u eenyuun ati jennee miti dubbichi mutlaqiidha. Zulmiinis mutlaqiin haraami adliinis mutlaqiidhaan without exception hundaaf kenname Rabbiin. Sana keessatti ummanni Oromoo yookaan Amaaraa yookaan sabni tokko miidhame jedhee yootti dhagahame saba sanarraa warri ta'an ummanni keenya miidhame jedhanii ala aaranuu isin maal taatanii aartuu sabni keessa miidhamus callisaatii dhagahaa jechuun karaa diinal islaamii miti. Kan gaafatamuu qabu ani akka nama tokkootti natti dhagahame ummata koo takkana ta'e jedheen fiil godhe. Haa ta'u malee namni dhugaadhaaf an dhaabbadhe jedhe kaani akkamitti ilmi namaa zulmiidhaan ala miidhamuu calliftanii ilaaltanii as deebitanii anumaayyuu maafi waan kana si aarsa jettanii ana gaafachuun zulmi ta'a.
amma waan kana irratti namni hedduuni sirriitti nu banne rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam makkaan keessatti akkuma helfal fuduul irratti makkaan keessatti gaafa saanatu nabiyyin ta'ini walii galtee maal godhan namni kamuu makkaan keessatti zollamamnaan bira dhaabbannaa jedhan sabni isaa maali amantaan isaa maali hin jiru wanni kun wal bira dhaabbanna jedhanii waadaa walii seenani maal jedhan eeguma nabiyyi ta'an otuun helfal fuduulii keessatti ammas waamame anis dhaqeen hirmaadhaa jedhan rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam eeguma illee rasuula ta'anii namni tokko sabni isaa maali amantaan isaa maali otuun laalini nama zollamame bira dhaabbannaa yaadni jedhu yaada nama dhugaa islaamaan deemuuti islaamni diinii keenya keessatti jihaadni waan eeyyamame keessaa tokko maal jedha beeta kiristaanaa eeguun keessa jira miti beeta amantaa kiristaanaa mana amantaa jira ka warra yahudaa kan masjidaa rabbitu karaa jihaadaatiin akka eegamu godha malee warri kun muslima waan hin taaneef jalaa gubnaa jaraa diignaa akkana goonaa eeguun karaa shari'aa keessatti akkamitti dhufe jennee yoo laalle amantaan jaraa kan jaraate rabbiif jaratu waliin hisaaba godha garuu amantaa kana qabaachuudhaaf yookaan saba tokkorraa ta'uudhaan sababa kanaatiif namni adda baafamee mirgisaa tuqamuu hin qabu kana sirriitti egaa hubanneen booda confusioniin ammas argamtu tokko tokko jirti isa silaaratti dhumarratti kanan dabalu maani ati sabni kee yoo miidhes yoo miidhames kan namoota keenya argaa jirra muslima taanaani yakka muslimni hojjete callifnee halaalluu jedha oromoo taanaan dhiisaa barnama keenya of saaxiluudha kan isaan dubbannu dhiisaa jedhama hamaara bira dhagnaanis dhiisaan barnama keenya akkamitti adilii dhaabbanna gaanooti ofiif adilii duukaa dhaabbachuu qabna malee nama keenya jennee nama badii dalagu duukaa dhaabbannaan karaa rabbii irraa baana sahabaan suni saba ofii jaallachuun islaamummaa biratti dhowwaadha sabummaa islaamummaan balaaleffatuu jedhamee ala gaafatamu miti jedhan maalinnaan ayyu'ina ar-rajula qawmahu ala dhulmi zulmi irratti bira dhaabbachuu jechuun kana oromoo waan ta'eef yakka oromoon dalage yoo dhoksuudhaaf tattaaffattan karaa zulmii irra jirtu islaama waan ta'eef waan islaamni dalage zulmii dhoksuudhaaf yoo tattaaffattan karaa sabummaa balaale lammii Itoophiyaa waan ta'eef lammii Itoophiyaa bakka addaa kennanii uummata kaammiinaan dhufnaan sunis kalaa zulmiiti amma namni wanni beekamuu qabu ilmi nama of jaallata haqiiqatti namni gaafuma uumamuu sammuunsa nama sana rakkina irraa baraaruu qaama isaa eeguutu isa keessa jira haala uumamirraa haala kana irraa kan ka'e of jaallata namoonni tokko tokko maal jedhu ay saba ofii qobaatti jaallachuun qabu ummatuma hunda jaallachuu qabna bareedame mee haadha kee haadha namaa walqixa jaalladhuuti achiin booda haasofnaadha hin danda'amu gaa ilmi namaa waan ofii ta'e addatti jaallata daangaa sanarra dabarfatanii sababa imaanaatiin ala jaallatanu imaana qabaa jedhamee ragaa bahaa fi ajriitti argata under normal circumstance garuu nama hunda walqixa jaallachuun hin danda'amu garuu jibbaan jiraadha malee kan gaafatamuu qabu jaalalli maan dhufne miti nama kaan yoo jibbine rakkinni argameera yoo jaallanne imaanni argameera nama dhiigaan firummaadha walitti hin dhufne tokko laa ilaaha illallah ala jedhee yoo jaallanneeni imaanni nu keessatti dhufeera jibbaan immoo karaa diiniitiin yoo dhufe ammas imaanni argameera sanaan achi garuu wanni hedduu wallaaqame nama kan ofii jaallachuun of jaallachuun natural haa ta'u malee jaallachuun kun eessa geesseedha maal hojjechiiseedha eessaan nu gaheedha kun jala muramee sirriitti ilaalamuu barbaachisaadha amma yoo dhugaadhaan laalle namni tokko eenyummaa afur qaba jennee seera laaleera gabaabinaan hedduu qaba namummaa kan jedhamu jira islaamummaa yookaan kiristaanummaa kan amantaarraa maddu jira sabarraa kan maddu jira biyyarraa kan maddu jira amma nu warra Itoophiyaatti gaafa jennu namoota warra Itoophiyaarraa dhalate lammii Itoophiyaa warra ta'aniif
bakka addaa kenninaa keessa jira miti nu Itoophiyaa jennaan as keessa warri Suudaaniin galuu warri Keeniyaan galuu warri Arabaan galuu lammii Itoophiyaatiif bakka addaa qabnaa jennee gareen kun lammii Itoophiyaa ta'uudhaan kan ijaarame gara biraatiinis nu Oromoodha yookaan Amaaraa yookaan sababa tokko ala jennu namni saba kana keessa hin jiraanne as keessan galanuu hundinuu kan ofii kan jedhu bakka wayii kennuu waan oolu miti haa ta'u malee eessaan nu gaheedha amma adliin haqni sadarkaa guddaa qabaate zulmiin eenyu irratti hadalagamu lammii biyya kamii haa ta'u saba biyya kamii haa ta'u amantaa nama kamuu hordofu irratti adliin isaafis dhufuu qaba nuufis dhufuu qaba zulmiin isa irrattis argamuu hin qabu nurrattis argamuu hin qabu sadarkaa sanatti hamma nu hin guddannetti gadi aanaadha nuyi rabbiif jennee ol kaanee nama biraatti iyyuu bira hin geenye nama biraatti socho'uu bira hin geenye amma ilmi namaa fakkeenyaaf nama ta'uunumti nama warra hin taaneen adda nu godha fakkeenyaaf sheekh ebaluu namichi jedhamanu yookaan ebaluu namichi jedhamu tokko hoolaa gorra'ee utuu jedhamne maaltu nutu dhaga'ama baadiidha hoolaan nama waan hin taaneef hoolaadhaaf namni bakka walqixa waan hin kennineef hoolaa gorra'ee jechuun waa tokko nutti hin fakkaatu nama gorra'ee utuu jedhame utuu nama gorra'ee jedhame immoo balaa guddaa dhufe maaliif nama kan jedhamu bakka addaa kenninee jirra warra kaanii kan hin kennine bakka addaa kennineera amantaa biras dhufnaan muslima warra ta'anii bakka addaa kennineera saba biras dhufnaan saba keenya warra ta'anii bakka adda addaa kenna haala kanaatiin otuun beekin kennuun hin jira haa ta'u malee namni keenya jennee karaa kamiinuun identitii nu categorize itti of goone keessatti warri jiru yoo zulmii dalaga jara duukaa dhaabbannaan rabbiin filachuu wayyamoo addunyaa irratti biyyis addunyaa irratti bada